Yoo yaa qabadhaa jennee irra kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennoo oduu biyya addaatiif jennee qabannee dhiyaanne irratti oduu kaa'isinii dhiyeessuu Andaani'el Balisoo Areeriitii dura irratti matoota oduu sintii jalqaba. Galmee Malkaamuu Kinfee kan Ayyalaa Bayyanaa mana hidhaa Qilleenxootti gaafa Engeddaa du'e faana jalatti argamu mana murtiitti dhiyaate. Oromiyaa keessatti hojiileen bu'uura hawaasaa jalqabamuu malee xumuramaa akka hin jirre himame. Dr. Mararaa Guddinaa mana murtiitti dhiyaate. Galiin Itoophiyaan gama turizimiitiin argataa jirtu gadi bu'aa dhufeera. Qophiin sagantaa irbaataa woboo waraana bilisummaa Oromoo humneessuu fi hooggantoonnii fi miseensonni ABO konyaa garaagaraa irraa dhufanii biyya Ameerikaa kutaa Minneapoolisitti gaggeeffameera. Wayyaaneen lammummaa Itoophiyaa maallaqaan gurgurachaa jirti kan jedhamu matoota du'arraatii amma oduu bal'inaa isin dhageessa. Galmee Malkaamuu Kinfee kan Ayyalaa Bayyanaa mana hidhaa Qilleenxootti gaafa Engeddaa du'e jalatti argamu walfaana mana murtiitti dhiyaateera. Boonaa Alii dabalata oduu kana akka armaan gadiitti dhiyeessa. Mana hidhaa Maakalawitti reebicha hamaa isarra gaheen dhukkubsatee yaala dhabuudhaan mana hidhaa Qilleenxootti lubbuunsaa kan dabarte Ayyalaa Bayyanaa kan keessatti argamu galmeen Malaakuu Kinfee guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii kan turan yommuu ta'u beellama kanaan duraatiin manni hidhaa Qilleenxootis Ayyalaan du'uusaa fi sababa du'asaa ragaa qabatamaa akka dhiyeessu ajajamee turuun kan yaadatamudha. Manni hidhaa ragaa hospitaala waliigalaa mana hidhaa sanii fi xalaayaa bulchiinsa mana hidhaatiin barreeffame dhiyeessee jiraachuunis beekamee jira. Mahalet Faantaawun guutummaa oolmaa dhaddacha mana murtii sanaa gabaaftetti Ayyalaan kutaa yaala ilkaanitti yaalamuusaa gaafa guyyaa 11 baatii 11 bara 2009 akka lakkoofsa biyyattiitti Ayyalaan gara hospitaalichaa yeroo dhufu amni isaa lamaanuu ta'uusaa ilkaan isaa akka ta'uuf sababa kan ta'e ilkaan nyaatamee ture buqqifachuusaa karaa hidda dhiigaa qoricha baakteeriyaa ittisu waraannachuusaa ujummoon qilleensa dabarsu yeroo cufamuu fi dhukkubni isaa yeroo hammaatu gara hospitaala Millennium Paawuloositti ta'uusaa ragaan dhiyaate kun dubbifamee jira. Dabalataanis bulchiinsi mana hidhaa dhukkubni Ayyalaa fooyya'uu waan dadhabeef hospitaala Paawuloositti riferiidhaan osoo yaalamaa jiru gaafa guyyaa 16 baatii 11 bara 2009 akka lakkoofsa biyyattiitti lubbuunsaa akka dabartee jirtu haati warrasaa Salaamii fi obboleessi isaa dhukkubsachiisaa akka turan erga du'ees qorannoo reeffa isaa ilaalchisee gara Koomishinii Poolisii Finfinneetti akka geeffamee fi bu'aa qorannoo kan ilaale manni murtichaa koomishinii kana ragaa gaafachuu akka danda'u xalaayaa kana keessatti ibsamee jira. Abukaatoon himatamtoota obbo Wandimmoo Ibsaa adde Salaam haati manaa obbo Ayyalaa Bayyanaa dhaddacha kanarratti dhiyaattee waan jirtuuf waa'ee du'a isaa ilaalchisee akka dubbattu gaafii dhiyeessee tureen abbaan alangaa mormee jira. Abbaan alangaas akka dubbatetti haala du'a himatamaa ilaalchisee ragaan hospitaalli dhiyeesse gahaadha. Kanaan ala seenaan biraa yoo jiraate galmeen of danda'e iyyachuun ni danda'ama. Seerri akka haati warrasaa dubbattu hayyamuuf hin jiru jechuudhaan himanni Ayyalaas akka addaan citu gaafatee jira. Obbo Wandimmoo Ibsaa haati warra Ayyalaa akka dubbattu kan barbaadaniif xalaayaa mana hidhaa irratti isin dhukkubsachiisaa turte waan jiruuf dubbichi yoo isin dubbatte qulqullaa'uu danda'a jedhanii waan amananiif ta'uusaa ibsuudhaan osoo haala du'a Ayyalaa ragaan qulqulleessu hin dhiyaatin himanni addaan cituun sirrii miti jechuudhaan yaada isaanii ibsatanii jiru. Himatamtoonni galmee Ayyalaa hundi isaanii rifeensa haddatanii dhufuudhaan mormii fi jibbaa mootummaa wayyaanee irraa qaban agarsiifatanii jiru. Gama biraatiin haadha warra obbo Ayyalaa dabalatee firoottan isaa hundi huccuu gurraacha uffatanii dhaddacha irratti dhiyaachuudhaan gadda isaanii ibsatanii jiru. Himatamtoonni lama dhimma kana ilaalchisuudhaan akka yaada kennatanitti Ayyalaa waliin turuu isaanii ibsuudhaan dhukkubni Ayyalaa ilkaan ta'us dhiigni karaa afaanii fi funyaan isaa dhangala'aa akka turee fi dabree kilinika yeroo geeffamus kiniina paarastamooliin qofti kennamaa fi akka ture akkasumas dhukkubni itti jabaatee yaalaaf yeroo riifer jedhamutti waraqaa eenyummeessaa mana hidhaa isaa irratti shorar keessaa ja'amee waan barreeffameef gara mana yaalaa akka hin deemne dhorkamaa ture. Obbo Ayyalaan hospitaala riifer ja'ametti kan deeme erga dhukkubni itti cimee torbaan caalaa tursiifameen booda ta'uu ragaa bahanii jiru. Namoonni kun haasawa isaanii itti fufuudhaan ilmoon namaa akka laayyootti yeroo kufu akka laaftutti ilaalamuu hin qabu. Ayyalaan kan miidhame Maakalaawii keessatti yommuu ta'u hundi keenya reebicha achitti nurra gaheen baay'ee miidhamnee dhukkubsannee jirra. Iyyachuuf yeroo sagalee ol fudhannu callisaa nun jettu. Akkuma
akkuma callifnetti du'aa jirra. Callifnee du'urra dubbannee du'uu wayya jenneeti dubbachaa jirra. Nuti as kan dhufnu manni murtii kun dhimma keenya qulqulleessee murtii sirrii nuuf kenna jenneeti jechuudhaan rakkoo fi dararaa mana hidhaa keessatti isaan mudataa tureefi dhugaa uummata Oromoo kan awwaalame qaamni dubbatu jiraachuu baatus dubbatanii ofirraa baasuuf yaalanii jiru. Oromiyaa keessatti hojiileen bu'uuraa misoomaa jalqabamuu malee xumuramaa akka hin jirre himameera. Piroojeektiiwwan bishaan dhugaatii Baashaggar keessatti waggoottan 10 dura jalqabamanii akka hin xumuramin akka jiranillee himamee jira. Abdul Nasir Haji Hassan dabalata oduu kana qindeesseera. Mootummaan wayyaanee Oromiyaadhaaf bu'uura misoomaa ijaaruu irratti uummata sobuun isaa ibsame. Mootummaan wayyaanee bulchiinsa federaalaatiin buluu jalqabee guutuu biyyaa naannootti qoqqoodee naannoleen hundi akka of bulchanitti seeraa fi heera sobaa itti baasee naannolee hundarrattis jala deemtoota itti hanqaaqee lafa jaleedhaan erga bituu jalqabee bulee tuttureera. Naannolee harka lafa jalee jala deemtootaatiin bulan keessaa naannoon Oromiyaa isii guddoo fi isii hangafa. Akkuma lafti isii ballootti galiin lafa Oromiyaa irraa argamus hedduu guddaa fi isa biyyattiin qabdu harki caalaan kan Oromiyaa akka ta'es beekamaadha. Akka sila guddina lafa Oromiyaatii fi akka galii isiin biyyaaf kennitutti otoo ta'e bu'uurri misoomaa kan sila lafa Oromiyaatiif barbaachisu dursi kennamee fi kan ijaaramuu fi qabus Oromiyaadha ture. Oromiyaan garuu ijaarsa bu'uuraawwan misoomaatti dursuun hafeetu wanti sila Oromiyaan qabdu babbaddee kan sila suphamuu qabulleen otoo hin suphamin bara meeqaaf ture erga achi buuteen isaanii wallaalamte ture bubbuleera. Akka sila baay'ina uummata Oromootii fi akka qabeenya isiitti bu'uurri misoomaa kan isiidhaan malu badhaadhina ture. Bu'uurri misoomaa kan naannoo akka Tigraayiif tole naannoo Oromiyaatiif maaliif akka bade kan beekuutu beeka. Kun akka hami hin ta'inis bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka daandiilee hojjechuu, piroojeektiilee akka dirree xayyaaraa, piroojeektiilee kan akka bishaan dhugaatii fi baroota dabran hedduu keessatti maal akka fakkaatan uummanni nu mootummaa irratti hifatee akka ragaa bahaa jiru iyyannoon Oromiyaa keessaa bahaa jirtu ni addeessiti. Piroojeektiin bishaanii Shawaa Bahaa aanaa Lummee Mudaa Sanqallee kan waggaa 10 dura ministeera bishaan jallisii fi elektira federaalaatiin jalqabamee ture. Hojii jalqabuu dhaabuu isaatiin uummanni aanaa sanii rakkachuun isaanii oduun gama dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatii baate ifa baasteeti jirti. Akka oduu tanaattis qabeenyi mootummaa qisaasamee wanti jalqabames osoo hin xumuramin akkanumatti erga hafeen booda ammas anaatu hojjetaadhaan abbaan taayitaa misoomaa fi jallisii Oromiyaatiin fuudhamee uummataan sobuudhaaf deemu isaa akka uummata gaddisiise himameeti jira. Piroojeektiin bishaanii kuni waggaa 10 guutuu otoo humaa hin tarin mootummaa federaalaatiin qarshiin uummata fixee qisaasee akkanumatti erga hafeen booda amma Oromiyaatti deebi'ee bajata haaraan qarshiin ilmaan Oromoo qisaasuudhaaf karoorfamuun isaa kuni hiikkaa maalii akka qabu jiraattonni ganda sanii aariidhaan gaggaafachaa akka jiranis gabaasni achirraa nu gahe ni ibsa. Piroojeektiin bishaanii kan silaa lafa gabbattuu hektaara 560 ol misoomsee uummata keenya namoota 3,000 ol tajaajile bonaaganna oomishaan badhaasu akkasitti lafatti hambisanii hongeessuun tooftaa karoora mootummaa wayyaanee akka lafti Oromoo misoomaan hin badhaadhiniif durumaanuu karoorfattee lafa hayeette akka ta'e jiraattonni tokko akka dudubbachaa jiranis oduun achirraa baate ni addeessiti. Namoonni yaada isaanii waa'ee piroojeektii bishaaniitii fi piroojeektoota hedduu Oromiyaa keessatti jalqabamanii irratti yaada isaanii kennan akka jedhanitti yoo ta'e dhagaa bu'uuraa fakkeeffachuudhaaf iddoo hundatti haayanii bu'uura misoomaatti ijaarra jedhanii uummataan sobuuf malee waan jalqaban akka guutumaan guututti hin xumurin fakkeenya hedduu haasuudhaan ragaa bahan. Maallaqa ilmaan Oromoo kan piroojeektoota misoomawwan bu'uuraa hedduu irratti bahaa jiru kana nyaadhamee yommuu adeemsi piroojeektichaa gargar murame eenyu akka itti gaafatamummaa fudhatee badii saniifis seeratti akka dhiyaatu otoo hin godhin akkanumaan wal harkaa fuudhuun akka yakka ta'ellee namoonni yaada isaanii roga hedduudhaan kennaati jiran. Dr. Mararaan Guddinaa mana murtiitti dhiyaatanii Dr. Mararaan Guddinaa yeroo mana murtiitti dhiyaata harki isaanii duubatti hidhanii deemanii akka turanillee mul'atee jira. Toleeraa Agaa dabalata oduu kana qindeesseera. Durataa paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaa hagayya 2017 mana murtii mootummaa wayyaanitti dhiyaatanii turan. Oromoonni dhibbootaan lakkaa'aman goota isaanii kana simachuudhaaf ganamaan yeroo achitti argaman lukkeeleen mootummaa wayyaanee Dr. Mararaatiin akka hattuu harkasaa cancalaan duubatti hidhanii yeroo dhiyeessan Oromoonni simannaaf deeman miira gaddaa keessa seenanii imimmaan dhangalaasaa turan. Gochi isaanii kun xiiqii Oromummaa keessa kan isaan
galche yoo ta'u miira gaddaaf aariin wal makeen halaala dhaabbatanii ilaalaa akka turan maddeen keenya achirraa nu qaqqaban ifa godhanii jiru. Lakkoobsi uummata keenyaa achitti argamanis kan duraa irra haalaan dabalee akka ture. Gaazexeessitoonnii fi dippiloomaatonni achitti argamanii akka turan maddeen keenya dabalataan addeessanii jiru. Keessattuu waan garaa nama raasu umurii maanguddummaa kanatti harka isaa duubatti hidhanii yeroo deeman jalaa fiigee badaaf osoo hin taane ta'ee jedhanii mirga namummaa isaa sarbanii isa xiqqeessuuf akka ta'e ifadha. Haa ta'u malee Dooktar Mararaa harka isaa hidhan malee sammuu isaa hidhuu hin danda'ani. Inni nama sammuu ofii bilisoomsee kan lammii isaa bilisoomsuuf qabsaa'udha. Hayyuuf goota beekamaa kana akka nama hateetti kabaja irraa mulqanii harka duubatti hidhanii yeroo dararan waan baay'ee garaa nama madeessudha. Kun hundi sababa oromummaa isaa qofaaf akka ta'e beekamaa ta'e osoo jiru maqaballeessii shororkeessaa jedhuun dararamaa jira. Dhaddachi kijibaa mootummaa garboonfataa kun himannaan Dooktar Mararaa irratti dhiyaate qaamota seeraa irraa hiikamee akka waan isaan hin qaqqabneetti sababeessuudhaan ta'e jedhanii beellama dheeraa kennanii jiru. Beellamni dheeraa kunis onkoloolessa 11/2017 yookiin onkoloolessa 6/2010 akka lakkoofsa Habashaatti guyyaa gaafa roobiirra akka ta'e beekamee jira. Galiin Itoophiyaan gama turizimiitiin argataa jirtu gadi bu'aa akka dhufe himamee jira. Galiin Itoophiyaan barana turizimii irraa argatte 2.5% akka gadi bu'ellee dhaga'amee jira. Boona Aliittuu dabalata oduu kanaa qindeesse. Ministeerri aadaa fi turizimii Itoophiyaa galiin bara kanaa turizimii irraa argame doolaara Ameerikaa birrii biliyoona 3.32 ta'uu ibsa baaseen beeksisee jira. Akka gaazexaan Jinwaa jedhamuun beekamu ministeera aadaa fi turizimii biyyattii wabeeffachuun gabaasetti doolaarri biliyoona 3.32 daawwattoota 886 fi 800 irraa kan argame ta'uu ibsuudhaan galiin argame kunis kurmaana xumuraa bara 2016 irraa hanga bara 2017 kurmaana keessa jirru kanatti galii argame ta'uu gaazexaan kun addeessee jira. Herreeyni galii maallaqa turizimii irraa argame kun kan waggoottan lamaan duraa jechuun bara 2014 fi bara 2015tiin wal bira qabame yoo ilaalamu galiin ammaa kun isa duraarra 2.5% akka gadi bu'ee jiru ibsanii jiru. Sababa gadi bu'insa daawwattootaa fi galii daawwattootaa irraa argamu kana ilaalchisee akka himametti kufaatiin turizimii biyyattii mudate kanaaf fincilli diddaa gabrummaa ilmaan Oromoo walitti fufinsaan gaggeessaa turan shoora guddaa taphachuu isaa gaazexummaan Jinwaa jedhamu kun gabaasee jira. Akka gabaasa kanarraa hubachuun danda'ametti fincilli xumura gabrummaa ilmaan Oromoo hiree ofii murteeffachuu mirga abbaa biyyummaa bilisummaa isaaniif mormii gaggeessaa turaniin biyyattiin kufaatii dinagdee cimaa keessa buutee jiraachuun isii beekamee jira. Hanqinoonni baajata mindaalee hojjettoota naannolee irra deddeebiidhaan mudachaa turee fi xumura bara baajataa irratti herreeyni yeroo buufamu maallaqni guddaan eessa akka seene beekuu dhabuun biyyattiin kufaatii dinagdee guddaa keessa akka seentee jirtu kan nama hubachiisudha. Xiinxaltoonni siyaasaa tokko akka dubbatanitti gaheen fincilli xumura gabrummaa ilmaan Oromootiin gaggeeffamaa ture kufaatii galii dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisee osuma jiru saamichi wayyaaniin dinagdee biyyattii guutuu saamaa jirtuu fi qabeenyi uummata Oromoo jala deemtota wayyaaneetiin waraana agaazii nyaachisaa jiran daran dinagdee biyyattii kuffisee kan jiru yommuu ta'u gama mootummaa wayyaaneetii fi kittillayyoota isaatiin olola gabaasa sobaatiin guddina sobaa miidiyaa sobaatti fayyadamanii kufaatii dhugaa kufaa jiraachuu isaanii beekamee jira. Qophiin sagantaa irbaata oboo waraana bilisummaa Oromoo humneessuu fi hoggantoonnii fi miseensonni ABO konyaa garaagaraa irraa dhufanii biyya Ameerikaa kutaa Minneapolis keessatti geggeeffamee jira. Abduu Naasir Haaji Hasanittu oduu kana qopheesse. Sagantaan irbaata addaa kan tinnisa waraana adda bilisummaa Oromootiif dubartootaan qophaa'e haala gaariidhaan gaggeeffamuun beekame. Sagantaan irbaata kan tinnisa waraana adda bilisummaa Oromootiif dubartoota konyaa Minisootaatiin haala miidhagaadhaan qophaa'e halkan hagayya tokko bara 2017 galma guddaa magaalaa Minneapolis keessa jiru galma John P. Missouritiin qophaa'e milkii gaariidhaan akka gaggeeffame gabaasni Oromiyaa News Network bakka qophii sagantaa irbaatichaarraa gabaaseeti jira. Sagantaa kanarrattis erga namoonni iddoo teessuma isaanii qabatanii keessummoonnis dhufaniin booda qophiin sagantaa irbaata kun akkuma aadaa Oromootti eeba manguddootiin eega banameen booda akkuma tartiiba sagantichaatti wal duraa duubaan sagantichi miidhagee irbaanninis hirmaatotaan fuudhamee haala gaariidhaan gaggeeffame. Haaluma kanaanis sagantaan addaa waan kan tinnisa waraana bilisummaa Oromootiif ta'eef jecha jaallowwan hangafoonni jalqaba qaanqee bilisummaa facaasuu irratti shoora fakkii hin qabne bahanii fi jaallowwan waraana bilisummaa utubsan akka haasawa
haasawaa seenaa godhan gaafatamanii Jaalxaa Abdii seenaa durirraa hanga tokkoo fi waa'ee ammaa keessaayis waan tahuu qabu dhaamsa ilmi abbaa caaluu akka qabu dhaamanii hirmaattota mana keessaa hunda yaadaan gara gootummaa ilmaan Oromoo isa duraanii sanitti akka agarsiisanillee himameeti jira. Sagantaa irbaata addaa kanarratti keessummoonni kabajaa kanneen akka Dr. Rundaasaa Isheetee aangawoota adda bilisummaa Oromoo keessaayis jaalloowwan akka Odaa Xasee miseensa gumii sabaatii fi itti gaafatamaa jaarmayaa Jaal Saamiyaa Usmaanii fi jaalleewwan gurguddoo fi kabajamtoota akka iddoo kanatti argamanis gabaasameeti jira. Kanuma waliinis manguddoonni khaleessa qabeenyaa fi humna isaanii tinnisa bilisummaa Oromootiif jecha dhabanii mootummaa wayyaaneetiin reebamanii diddaa bittaa gabrummaa dheefa biyyaa baqatan keessaa namoonni akka Abdallaa Suleetii fi manguddoonni hedduun achitti argamuudhaan dhaamsa onnachiisaa ergaa Oromummaa tan ilmi Oromoo hundi akka galaatti fudhatee gabrummaa didee gaaffii abbaa biyyummaa itti fufee akka bobbaa bilisummaatiin if gayu gootummaadhaan akka dhaamanis ibsameeti jira. Kana malees sagantaan irbaata addaa kan dubartootaan qophaa'e kanarratti jaalleewwan khaleessa bosona seenanii gootummaadhaan mooraa diinaa rommisiisanii otoo rasaasa hin dhukaasinuu dhufaatiin miila isaaniitu akka leencaatti diina sodaachisaa ture kanneen akka gootitti Aslii Oromoo faan akka argaman gabaasameeti jira. Aslii Oromoo intala Oromoo qixxee goota hedduuti. Goota leenca bosonaa taatee maalummaa gootummaa ilmaan Oromoodha diinatti ifa baastee fi warra Oromoon rasaasni diinaa adda malee duuda hin dha'u barsiisa keessaa isii takka akka taate sagantaa irbaata kanarratti akka himame gabaasni Oromiyaa News Network addeesseeti jira. Keessummoota irbaata addaa kanarratti hirmaatan keessaayis warri ganama duraa hawwisootti makamee illaa gabrummaadhaa hamilee ogummaa artiitiin baafatee hawwisoo caffee gadaa dhaabuudhaan sirboota gootummaa bosona keessatti sirbaa ilmaan Oromootiif hamilee ta'anii mooraa diinaa baareessaa turan keessaayis kanneen akka gammachiiftuu urfoofaan akka hirmaatan beekameeti jira. Sagantaadhuma kanarratti sirboonni bara bosonaa sun hedduun isaanii sirbamanii akka manni guutuun lafaa ol ka'ee waliin sirbee ammallee onneen gootummaadhaa akka jirtu ililbeedhaa fi geerrarsaan dabaalamtee akka mul'attees oduun achirraa nu geesse ni addeessiti. Wayyaaneen lammummaa Itoophiyaa maallaqaan gurgurachaa akka jirtu dhagamee jira. Abdusalaam Suuteettuu dabalata dukanaa akka armaan gadiitti qopheesseera. mootummaan wayyaanee lammummaa fi eenyummaa biyyattii maallaqaan alagatti gurgurachaa jiraachuunis gabaafamee jira. Alagoonni Itoophiyaaf tola oolan kamuu keessattuu lammiileen Juushii yookaan Yahudaa 80 fi 90 keessa Itoophiyaa gadhiisanii biyya Israa'elitti galanii turan haaraan eenyummaan Itoophiyaa kannamee fi Itoophiyaatti deebi'uu akka danda'an ibsa mootummaan baase kana irraa hubachuun danda'amee jira. Haala kana ilaalchisee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ministeera nageenyaa wayyaanee waliin ta'uudhaan wixinee heeraa baasanii Juushiin Yahudoonni akkasuma lammiileen Jamaayikaa eenyummaa Itoophiyaa argachuu akka danda'an godhuu keessatti kan tattaafataa jiran ta'uun isaanii hubatamee jira. Akka ibsa adoolessa 27/2017 dubbi himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Mallas Alamuu ibsa baase irraa hubachuun danda'ametti alagoonni dinagdeen mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbataa turan hundaaf eenyummaa fi lammummaan Itoophiyaa kan kennamuuf jiraatu ta'uu ibsee wayita eenyummaa kana fudhatanitti bulchiinsa biyyattii fi raayyaa waraana biyyattii qofa keessa kan qooda fudhachuu hin dandeenye ta'uu isaanii ibsa baase kana keessatti addeessee jira. Mootummaan kun ilmaan Oromoo lafa abbaa isaanii irraa saama maqaa investiitiin alagaa garagaraatti gurgurachaa kan jiru yommuu ta'u amma ammoo alagoota kanneenitti eenyummaa biyyattii gurgurata lafa Oromoo alagoota kanneen dhaalchisuuf karoora baafatee kan sosohaa jiru ta'uu isaa xiinxaltoonnii fi siyaasonni Oromoo garagaraa dubbataa turuun isaanii ni yaadatama. Akkuma yaadatamu mootummaan wayyaanee kun baqattoota Eritiriyaa 800 shallagaman maallaqa miliyoona 900 kan bankii addunyaa fi biyya Ingilizirraa argateen baqattoota kanneen Oromiyaa keessa naannoo Jimmaa fi naannoo Zuwaay qubsiisuudhaaf karoora guddaa baafatee kan sosohaa jiru ta'uu isaa Oromiyaa News Networking gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattootaa fi hordoftoota teennaa oduun teennarraa tuntanumaan hobbaatee waan nu hordoftanii horaa bulaatii qophiilee Oromiyaa News Networkii tafaa walii turtii